Jirra jirtuu kabajamtoonni fi jaartamtoonni maatiiwwan hundi HD hundi keessan nagaa fi kabajaan kiyya bakkuma jirtanitti sinaa qaqqabu isiniin jecha warroonni toora YouTube chaanaalii kanaaf immoo haaraa taatan toora YouTube chaanaalii kana subscribe godhaa akkasumas immoo viidiyoo kana like gochuudhaan jalqabaa isiniin jenna jechuudha. Egaa har'a wanti ani isiniif qabadhee dhufe aartistii Saamsoon Zinaabuu wallee mata dureen isaa araddaa tufaa jedhu qabatee dhufaa jira jechuudha. Egaa walleen kun toora YouTube irratti gadi lakkifamu ammaaf hin beekamne jechuudha. Akka tasaa YouTube chaanaalii mataa isaatti banachuu danda'a jechuudha. Kanaaf wallee kana yookiin immoo walaloosaa kan barreesse Waadaa Geetaachooti. Egaa kana duratti aartistii Saamsoon Naa'ol Bulaa waliin ta'uudhaan walleewwan garaagaraa yookiin immoo kabariiwwan garaagaraa hojjechaa turuu isaanii ni yaadatama jechuudha. Isaan keessaa kan ilaallu yoo ta'e aartistii Saamsoon Zinaabuu fi Naa'ol Bulaa waliin ta'uudhaan sirba mata duree isaa Siddisee jedhu hojjetanii turan jechuudha. Innis naannoo biyyuu 136 kan qabu yoo ta'u toora YouTube chaanaalii irratti. Kana malees immoo wallee baay'ee isaan hojjetanii yookiin immoo viyuu baay'ee kan qabu isaan lamaan waliin ta'uudhaan immoo ijaan ilaalte isa jedhu waliin hojjetanii jiru. Innis immoo naannoo biyyuu 395 kan qabu jechuudha yookiin immoo toora YouTube chaanaalii Tasfaa Picture jedhu irratti gadi lakkifameera jechuudha. Kana malees immoo Siddisee kan jedhullee hojjetanii turan innillee biyyuu naannoo 100 wayii kan qabudha jechuudha. Egaa walleen ammaa kun immoo irra caalatti naannoo biyyuu miliyoona hin gala jedhamee eegamaa jira jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu walleen kun akkuma inni gadi lakkifamee deematii YouTubicha subscribe godhaa akkasumas immoo viidiyoo sana like godhaa yookiin immoo sirbicha like godhaa isin jenna jechuudha. Waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.